بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكري yeroo manaa bahan jedhamu. Yeroo mana keessanii baatan inshaallah zikrii kana hin dagatinaa. Anas ibnu Maalik radiyallahu ta'ala anhu irraa odeeffametti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Namni yeroo mana isaatii bahu akkana jedhan. Namni yeroo mana isaatii bahu zikrii kana jedhe. Zikrii kamiin jennaan? Bismillah tawakkaltu ala Allah walaa hawla walaa quwwata illaa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah walaa hawla walaa quwwata illaa billah. Zikrii kana nama jedhe akkana isaan jedhamaa jedhan. Maal isaan jedhamaa? Qajeelfamtee, hamtuu hundaa gahamtee, tikfamtee, shayxaannis isarraa fagaata jedhani. Bu'aa gana guddatu namaaf qabaa jechuudha. Ittaansuudhaan ammas shayxaanni akkana jedhan. Nama zikrii kana jedhe yoo arge akkana jedhan. Nama qajeelfamee, nama gahamee, kan tikfame maal isa godhuu dandeessuu jedheetiin ergamtoota isaa yookaan jila deemtoota isaa gaafataa jedhan. Kanaaf bu'aa guddaa kana argachuudhaaf, shayxaana irraa tikfamuudhaaf, hamtuu hunda akka Rabbi isinii gahuuf jecha zikrii kana hin dagatinaa isiniin jedha. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.